Gurbaan kun haala na tuffate jechuudha. Haala yoo gartee jaarteetiin gabbara godhadhe asbee haa dubbatu. Khalaas jaarteetiin gabbara godhadhe ennaan asbee dubbatudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota jaallatamtoota albaan oromoodha. Shama harka fuunee kanamtee adda addaa qabdanii keessanii bakka jirtanii salaamtan ta'e tan jaalala. Tanuu irraa burqi simbiraa keessatti jecha eegaa buleeyyan qayyaa hunoo baay'ee alan jira. Insha Allah taala rabbi wardaraan haa dhaabu. Ammoo gartee wanni isin dhaamu gurbaa kanaan dhaabbadhu jalaayi. Jaartii namaa jalaa akka dhaabbatu ammarraa eegalee gartee qabsoonitti fufaa maaliif jennaan namni gartee dubbiin jaartii dubbii safaatatii miti dubbiin jaartiidha dubbii gartee nama walitti buuftu kutaafutallee walitti buuftu tanaafuu an gartee kutaafutallee walitti buusu micaan kun gartee jaartiiti osonan lubbuudhan jiru osonan gartee fayyaa qabu osonan gartee hindu'in mana kiyyatti dhufee nyaata jaartiiti yaafaan kaa'ee jechuudha. Nyaata jaartiiti yaafaan kaa'ee jaartiin diyas nyaata afaan keessatti gartee uummanni kuni waan ammaatii miti waa yeroo dheertu wajji jiru waa yeroo dheertu wajji jiru malee guyyaa lamaa fi guyyaa takka keessatti nama gartee amma wal jaalatanii duruu kaafteeriyaa wal geessanii wal obaasanii duruu gartee manatti wal galfatanii nyaata afaan walii gurshanii afaan walii kaanii miti obboleeqi tanaafuu asumarrattuu gartee wanni kuni akka waan ture ta'u ifa isin adda ba'uu qabaa jechuudha warrootan gartee tokko tokko gartee siiriidha itti godhamee wardatti maal jettan wallaahi summa wallaahi wardatti siiriin hin godhamne maaliif jennaan otoo siiriin itti godhamte namni gartee ni beessa namni siiriin itti godhamte wardatti akka isiin gartee darbamtee achitti akka isiin wallaaltee ala darbamtee godhamte micaan kun ammoo dhaqeetii itti qaraasee raayisise siirii mooquraanni kun siirii gosa gosatti arga mooquraanni siiriin argu isinummaanuu gartee namni yeroo takka shakkina keessa fiddan maaliif jennaan siirii itti godhamee hoggettan micaan kun afaan isaatiin itti qaraaseetiin fayyifadhee wallaannadhee kunoo wardaati abadan jaa jechuudha jaartii namaatiin wardaati yan jaa obboleeyyan kiyya anarra gartee du'ee akka nama du'eeti jechuudha maaliif jennaan arra gartee ani micaan kun hogga gartee osoo nan jiru osoo nan lubbuudhan jiru gartee anarra takkaa du'uu takkaa jiraatu wama lama filadha jechuudha takkaa gartee nan jiraadha jennaan jaartii mana deeffadhee hojii jiraatu nan du'a jennaan gartee isii fi micaa sanillee dabarsee jiraatu jechuudha obboleeyyan kiyya malee safaata wanni takkittiin gartee an jireenya kiyya keessatti inuma naa namne jechuudha obboleeyyan kiyya isinillee dhaama isinilleen dhaamaadhaaf micaasani maaliif jennaan ammarraa eegale micaan suni waan itti jiru kana yoo dhaabe wardaan iskaxitaa manatti deebinaan lubbuu namaa akka hin baane goota jirti sanii mitennaan ammoo lubbuu namaatu ba'uudhaa deema lubbuun namaa laaftu sanatti ba'uudhaa deemti maaliif jennaan namnummaan isin gartan gartee qallaa kanaatu lubbuu namaa galaafataa jechuudha maaliif jennaan jaldeessinuu jaartii ofirraa namne bineensinuu jechuudha jaartii jechuun safaadhaadhaa miti obboleeyyan kiyya qaama kafana keessatti tanaafuu an gartee amma tanarraa eegalee jechuudha jaartii takka illee hin barbaadu maaliif haga wardaan galtee manatti naa deebitutti yoo wardaan galtee manatti deebite qofa jaartiin qaba jaama malee jaartiin isii booda dhuftilleen jaartii tirfiidha wardaan qaxitaa mana deebuudha qabdi maaliif jennaan haadin maanii manarraa baatee wanni ati jaartii biraa gartee ana biraam jaartii dhajee bira galu wanni takka illee hin jirtu jechuudha yoo kun gartee jijjiirraa taate as bahee gartee heera gartee aadaa arsitti gartee yooni fi heera aadaa kutaa arsitti yoo gartee jaartii obboleessa namni tokko jaartii obboleessa hin ta'e yoo deemte jaartii jalaa jijjiirratuun gartee gabbara jaartiidhaa taate as bahee dubbatu gurbaan kun gartee tanaafuu sanii mitennaan an gartee heera lafa jiru lafa naa kaa'ee heera gartee oromoo guduurratti lafa naa kaa'ee as bahee viidiyoo maree haa gartee na hojii haasa'u sanii mitennaan akkanatti jaartii namaa fuudhee gartee maarreeti yaabaluuti eenyuti jechuun kunnaan ta'u gonkumaa'u du'eetiin dabra du'eetiin bada malee anaaf hin ta'u hin ta'anna laal afaan kiyyaa gini naga argaa jirtan jechuudha gurbatti asillee argu jirti kabajaadha manatti deebisi siiriin ati qabdu takka illee hin jirtu siirii wardaan qabdu takka illee hin jirtu isin hundinuu isin mataan keessanuu siirii yaatu wardaan ifiifuu siirii deemtu siinuu tanaafuu qaxitaa manatti naa deebisi tanaafuu an gartee arra ammarraa eegalee jireenya tokko hin barbaadu jireenya kiyya khalaas amma booda du'an filadha jechuudha du'a maaliif jireenya kiyya tokko illee hin naanamne wardaa boodatti arrarraa eegalee algartee qabsooti jetti fufaa haga jaartiin tiyya guyyaa jaartiin tiyya manatti naa deebitutti abadan gartee du'eetiin dabra malee takka wanni nan gartee jaartii tiyya dhiisee mana ol seenee rafuuf hin jirre jechuudha ilmaan illee jaartii booda yoo haati jiraatte ilmaan illee jiraatan tanaafuu ammarraa eegalee obboleeyyan kiyya itti dhaamadhaa micaa kana itti dhaama warri booda gartee kutaadha tutte Abrahaam naan jettanis ammarraa eegalaati itti yaada an kutaa nam takka illee tuquun barbaadu kutaan arsilleen soddaadhan kiyya kabajaadha qabdi gartee ilmaan obboleeyyan micaa kanallee gartee hundi na kabajan abbaan na kabaja haa ummaan isaa gartee maazariin hundi na kabajan siistariin obboleeyyan isaanii dhala dhiirsillee na kabajan gurbaa tokkicha kanaatu na jala gattaa'e gurbaan kun arraa miti qaata na eegale arraa miti turee jira an qaatan gartee isin amma siirii maal jettan qaata micaan kun gartee qaata waan kana eegale jechuudha qaata na jala dalaguu eegale qaata gartee waan kanaan irratti argee adabadhu jeeni miciyoo isaanii tanaan dhaabi micaa kana jeeni ifirraa dhaabee jira madur amma gartee wardaa ammoo chaansii tanatti fayyadamteeti waan kana eegalte tanaafuu itti naa dubbadhaa an gartee jireenya takka illee hin barbaadu du'a filadheetin jira itti naa dubbadhaadha akka jaartii tiyya naa deebisu haadha ilmaanii waan irraa godhan qabu inni xiqqaa kana haadha ilmaanii gartee nama guddaa kana ilmaan irraa facaasisee gartee ganda keessa oofuu baalagummaa barsiisuu abadan hin danda'u kun tanaafuu akka inni manatti naa deebisu asumaan dhaamsanii dhaammadha
Oromooti ammoo mucaan kun gartee harkatti du'uudha ta'a an gartee waa lama filadha jechuudha waa lama du'aa fi jireenya filadha jechuudha tanaafu miciyyoon tun ala baatee haala isaan akkatti gartee nagaraa na gubuudha wal gochi isaan godhan kuni gocha garaa na gubuuti mucaan kun jechuudha tanaan durallee gaafatee wardaan diddee jirti tanaafu inni irra wardaan isa hayyamnaan gartee garaa na gubuudhaaf obboleettii isaatiin jalaa bee mucaa kana jalaan taa'in jalaa deem jechaanii ture jechuudha maaliif akka isiin na jalaa baatu shoora guddaa taphatee shoorri inni guddaa taphate sun tasaaka'uu fi dide amma immoo garuu karaa kanaan akka tasaaka'uuf qabsoo itti qabsaa'u jira qabsoo godhaa jira obboleeyyan kiyya akka itti naadhaamtan obboleeyyan kiyya an gartee kabajaan isin gaafadha itti naadhaamadha kabajaadhaan gartee soddaan kabajaadha soddaan gartee ulfina tanaafu waan akkana warra dalaguun sirriidha miti yoo gartee jaarteetiin gabbara godhadha jee as bahee dubbatu khalaas jaarteetiin gabbara godhadha ennaan as bahee dubbatudha sanii miti ennaan ammoo ammarraa eegalee niitii namaa ilma haadha ilmaanii manatti deebisee kabajaadhaan deem jeeni loleeni manatti deebisu obboleettii ifira dhaabee jechuudha isiinis akkuma inni obboleettii isaa gartee jiru sanitti isiinis obboleessa qabdi tanaafu obboleessi isaa suni akka isiin ilmaan irraa deemtee waan biraa gartee dalagduun barbaadu tanaafu ummanni kun karaan isaan tiyaan kun karaa waan biraati karaa gartee nama birallee waan biraa barsiisanii anammoo addunyaa tanarrattuu fakkeenyan ta'a jechuudha fakkeenyan ta'a maaliif namni arra gartee yoon asumaan jaartii jedhee borummoo jaartii akka jaartii xiyyaata namaa akka gartee namni waan akkana irratti dalagu goosisaa jechuudha tanaafu warra eegalee qabsoo diitti fufa asumaanuu gartee odoon harkamaan seenne akka itti dhaamtanii barbaada gurbaan kun haala na tuffate jechuudha haalan na tuffate haalan an namni numa nama tuffata akka gurbaa kanaa takka argeen beeku maaliif jennaan siboo namni yoo obboleettiin isaa gartee isa dhageessee jala deemuu didde yoo obboleettiin isaa gartee waan inni jedhu dhageessee deemuu didde dirqama edaa natti dhiibbatuu qaba dirqama edaa ka'ee gartee na wajjin qabsoo godhuu qaba gurbaa kun dirqama qoy maalin jalaa balleesse mee bar waan jalaa balleesse na dhibe wani naan mucaa kana jalaa balleesse maali soddaan ulfina kabajaadha irraa fuudhe obboleettii isaa fuudhetin jira obboleettii isaa kabajaadhaan fuudhe ergan fuudhetti anaa bulfata inni naan bulfatu anaa horata inni naan horatu sababnummaan inni gartee na jala dalaguu kun maali maal narraa barbaada yoo gartee dandameef jaartii obboleettiin isaa dhageesse obboleettii isaa fudhatee tuddaan hin galu ammoo jaartii tiyya haadha ilmaan irraa oofu maaltu fiti moo kanaan nama daaluu barbaada kanaan gartee harkana kannisiisuu barbaada kanaan gartee maali garuu na dhibee baran obboleeyyan kiyya tanaafuu isinillee gartee asiin obboleeyyan kiyya jallisin agara kanaanii akka gartee sagalee naataadhaan kabajaan isin gaafadha tanaaf obboleeyyan kiyya ani isin jaaladha isin kabaja an gartee kutaa fi kana isin tuqwan maaliif kutaan kabajaadha qabdi oromoon hundi kabajaadha qabdi tanaaf obboleeyyan kiyya an gartee akka gartee isin abrahaamtu kutaa wali buusee nama maal jettan isin barbaadu kutaan oromiyaadha kabaja qabdi oromoon hundi kabaja qabdi oromoon takka harargee fi arsii fi wallaggaa fi lubbaa fi jinni hundi tokko hundi kutaan kudha takka jechuudha obboleeyyan kiyya abbaa fedheetu walitti kanna abbaa fedheetu walirraa fuudha ammoo garuu jaartii horatu abbaadha malee namni namaan horatu tanaafu obboleeyyan kiyya an gartee akka micaa kana naa gorsitan akka micaa kana gartee dhugaa itti himtanii akka inni mana deebisu naa gootan asumaanuu kabajaadhaan isin gaafadhaa jechuudha warri gartee booda waan biraa haasoftan ammuma obboleeyyan kiyya na cinaa dhaabbadha madaan ibiddi gartee nama irra bu'ee gubatetti oromoon obboleeyyan kiyya namootan tokko ifii gartee meeqarratti tankaarfattaa ifii meeqarratti gartee utaaltaa isiin tokkicha isaa isii qabattee achiin gortee hajamuu jira ambar shariyaatu naa hayyame anaafu naa bulchuu dadhabuu fedhaa bulchuu danda'u keessa kiyya isin naan beetan anaatu beekaa tanaafu ammoo an gartee shariyaatu naa hayyame akka furitti hafedherallee haa bu'u garuu immoo ani wardaan gartee dhalaan gartee osoo jaarsa qabdu ni haadha wajjin dhiira birarra tutaaluun sirriidhaa miti kun warri waan akkanaa barsiiftanis ifirraa dhaabbadhaa buleeyyan kiyya intala takkaatu kana jee intalti suni ati inni isiin gartee tokkicha kisii achiin godhatte ati yoo meeqarra tutaaltu jette sirriidhaa miti kun an gartee shariyaan naa jebe ni haadha wajjin tafedha jaalatu ammoo garuu isii osoo ni haa qabdu dhiira biraa wajjin akka fedhe ta'u shariyaan hin hayyamneef sirriidhaa miti kun shariyaatamtu gartee osoo ni haa qabdanuu deema raatiti dhiira wajjin akka fedhan ta'a jee hin jenne shariyaan takkallee hin jenne tanaafu an gartee dhaamsa kana isinitti dhaammadha ana sumaanu gartee akka wardaa biraan naageessan akka gartee micaasan biraan naageessan oromootiyya akka gartee viidiyoo isaanii jala deemtanii gorsitanii manatti naa deebiftan kabajaadhaan isin gaafadha isinin jaaladha isinin kabaja isin gartee na biratti gartee mataa kiyya kana gubbana jirtanii obboleeyyan kiyya anarra roorrifameetin jira natti tumsaadha namni gartee yeroo biraa wal arrabsus waan fedhellee wal gorsus waan fedhe walittillee aara qabaatu walillee wanni jedhu gaafa gartuu ammoo rakkoodha walirraa dheessu wal jajjabeessa rakkoo jirtu wal gargaara tanaafu isin ammoo obboleeyyan kiyya akka na cinaa dhaabbattan akka gartee muciyyoo tana manatti naa deebiftan kabajaadhaan isin gaafadha warri biyya keessa jirtan keessafu qabsoo jabduu gootanii akka manatti naa deebiftan isiniin jaa obboleeyyan kiyya.